السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كم جرت النجا كيسني فيا وندي كيسانو النجا الحمد لله رب العالمين سنين جلا دوران درسي بك جرتني تي نجا فرحمن ربي سنر هجرات وندا كيسانو كم جرتني سنين جرتا مي حركة دلقا بيا أمبا نهجي بيا أمبا كون بيا عربا جدا كون بيا مالي جدا كون بيا كسي جدا hojii jechuudha amma hojjadhee isinitti agarsiisu garuu yaa waan hojjetamee as kakkalamee waggaa 7 8 9 guutuu namni girgir baqa hin jirame dalagaan duwida nama kottos ni agarsiisa jechuudha mana keessa deemee እሺ asirraa ka'a kuni saaloonii እና jechuudha waggaa 6 7 8 guutuu laalee የማዳሞች ቅመሞችን jechuudha ijoolleen tiin biyya ambaa jiran kanneen maratu isaan tasadda'ee kanneen ashaakkalanii kana godhanii nagartanii kunniin jechuudha kanneen katolchee zanaa godhee lafa kaa'u ijoollee teenni jechuudha የማዳሞች ቅመሞችidha argitanii mana qulqulleessuun mana qulqulleessanii manni kun ka qulqulleessitu saaloonii takkitti miti garana deemtii garas deemtii ganama subii kaatee kana qulqulleessite amma kunuyyuu hin qulqulloofne gana qulqullaamu hidha innaa kanatti qulqulleessitee hana haras gootee gonni kan nyaata irratti nyaatamu argitanii ummata kana muru nyaata jechuudha Hena kazani kanni mulu qulqulleessite kuni saaloonii lammaffaatii kanni girgiddaan kun magaraajaan kun marti torbaan irraa gizee lamatti torbaan keessa gizee lama ka'ee qulqullaa jechuudha magaraajaa son ta'in soofaawwan kun jechuudha adduu fi jechuudha minxaafii lafa argitan kana hunda kaasti guyyaa waggaa 7 miti waggaa 7 8 9 miti guyyaa takkayyuu kana qulqulleessuun hedduu takka ulfaata jechuudha Hena wakri inte Teresa Enna so kanneen ganama subii kaatee qulqulleessitee asiimmoo kaatee kan daraja jira daraja kanallee ni qulqulleessite jechuudha sararaan wayyo ani badee enna kan qulqulleessite enna kon wallodha enna kana qulqulleessite asii kaatee kushiina jira kushiina seente jechuudha maashaallah kushiina kana yoo seente kushiina kana akka gartanii kana fakkaate jechuudha amma as keessa kan jiru sarratanyaan jechuudha yookiin nama lama yookiin nama takka amma fakkeenyaaf kushiinaa kana akka dalagu ana jechuudha anuma dalagaa ijoolleen garuu qoftiin hin qarqaartii ijoolleen daa'ima guddisti innaa kushiinaa kanneen akka argitan kuniin asaddaama hanguutanii bakka lafa'anii akkanatti lafa'aniitiin jechuudha namuma jireenya biyya ormaa akkamitti akka hojjetanii fidan kabira ga'ee yookiin keessa seenii hojjetee argitu beeka dhukkuba isaa yookiin immoo keessa isaa akkamitti akka humna isaa daakisatu beeka malee leelochuu ምንም jechuudha hin beekanii haa ta'uuti kunneen akkanatti akkuma agartan kanatti kunneen kushiinaadha kushiinaaleen adda guyyaa guutuu kana qulqulleessaa oolte jechuudha Enna kuni kushiinadha kushiinaan kun akkana jira kun amma jechuudha zirrik jedhee jira jechuudha kun kana qulqullaa amma si deebii boota biraa si fida okay na amma si deemanii kifilii dhiiraa tokkotu jira eessaa sun guyyaatti shaayii gaawwaa maadirishiinu jenna bakka innaa kunniin martiin qulqullaayaa jechuudha Oh my goodness. Enna baay'ee ulfaata jechuudha dalagaan biyya Oromoo ijoolleeshii. Amma namni biyya ambaa deemna garuu deemanii dalagachuun maashaallah deemaniitiin biyya ambaa dalaganii garuu dalaganii yeroo dadhabanii yeroo namni siif hin hubanne yeroo baqa fidii malee eessaa dhufaa akkamitti dhufaa jedhee namni yoo siif hin hubanne hedduu takkasii aarsaa hedduu takkasii goba sokkaarii dhibba si gala indoo hin dhibamta jechuudha maaliif namni keenya laalee namaaf hin hubatu namni namaaf hubatu biyaansi nama xiqqoodha nama muraasa jechuudha namni hedduun isaanii namaaf hin hubatu ebaluun biyya alaa jirti ebaluun biyya akkana jirti ebaluun kuweetii oolaa dubaay maadirishinoo akkas jedhan garuu cinqaa nuti keessa jirru kan uummatu beeka
ummatuma numaa sitti galal kaamma kanatti babbareedu argan kan hunda qulqulleessaa oolla girgiddaa kana bareedu kana qulqulleessaa oolla. Inta asitti taa'ee immoo hin nyaataa hin dhugaa baqa biraa deema jechuudha. Daa'imman illee fudhataati immoo kana guyyaa guutuu sa'a 24 guuraa oolta. Ala kullitti alhamdulillah rabbil alamin waan nam fayyaa yoo namaa kenne qabeenya caalu fayyaadha. Namni fayyaa qabu waan barbaade dalagaa waan barbaade hojjeta. Boota fayyaan hin jirretti waan tokko dalaganii fiduu dhiisitiyyuu olumaa kaanii deemuun baay'ee nama ulfaata. Namni fayyaa qabu nama qabeenya qabu jechuudha. Qabeenyi fayyaa duuba dhufti. Buleeyyan tiyyaa hundi keessanuu Rabbiin fayyaa sinaa kennu boota jirtanitti jajjabeenyaallee akkasumas sinaa kennu boota jirtanitti warroonni mana namaa jirtanillee akkasitti hundi keenya irra caalaan mana namaa jirra. Fayyaa isiniif haa kennu, obsa isiniif haa kennu, obsallee qabaadhaa isiniin jenna. Dalaganiitu dammoo nama loluun isaanii, nama hifachuun isaanii, kaan jecha bada namaan jechuun isaanii hin oolu. Haa ta'u garuu kaniin hundaa keessattuu obsa qabaannee obsa qabaataniitumaan bira darbutu caala. Inshaallah bara rabbi jedhe tokkummoo nulli akkana taana jennee yaannaa yoo rabbi jedhee rabbiin haa jedhu. Buleeyyan tiyyaa jabaadhaa isiniin jenna. Dalagaan ijoollee biyya ambaa yookiin biyya arabaa kana fakkaatti jechuudha. Kana keessa ooltii mana malee aduu wali hin argitu saadiin ganam hirribaa yoo kaate dalagaan isii kanuma jechuudha. Kana fakkaata kanuma kan lafatti gazzirkirri godhanii biraa deeman kana azaddaatii irratti guyyaatti yeroo takka lama osoo hin ta'in yeroo baay'ee azadda'u fa'aa jira jechuudha. Fakkeenya guyyaatti 2-3 nama irra deebi'ee azadda'u fa'aatu jira jechuudha. Baay'ee ulfaataadha. Jiruuf jireenyi biyya ormaatonni baay'ee ulfaatudha. Haati biyya amballee akkasuma haga feete yoo hojjette haga feete yoo dalayte hojjattee dadhabde yookiin immoo galatoomii midhaan siin jettu beete kana yoo geessite kanatti tarii kana yoo geessite kanatti tarii kana yoo geessite kanatti tarii akkasumaan mal bicha siin jetti jechuudha. Kanaafuu kana muluu danda'anii obsanii jecha isaanii gocha isaanii boru nama gaarii ta'uuf boru bakka gaarii ta'uuf jiruuf jireenya biyya fooyyeffachuuf tokkorraa 2 ta'uuf 2irraa 3 ta'uuf ilmi namaa hin xaara jechuudha. Halkanii guyyaa rabbiin barakaa keessa namaaf haa kaa'u. Kana fakkaataa jechuudha. Haalli jiruuf jireenya ijoollee teenyaa yookiin ijoollee biyya arabaa akkanatti hojjattee fooqii gandaa dhixxee taabbaan uftee akkanatti fiddi malee lafatti miti jechuudha. Kan dhufu hundi martuu. Darajaa misin argitan kun guyyaa guyyaan walaawwalamu jechuudha. Zimje'eeti miti guyyaa guyyaan walaawwalamu hin dhiqan akkasitti jechuudha. Kanatti xaragamee walaawwalamee dhufa akka asfachaa miti achi gadi fagaata. Kana fakkaata jechuudha haalli ishee. Kanaafuu jabaadhaa. Jabeenyi jabaatanii yoo hojjetan obsa yoo qabaatan malee bakka barbaadan gahuun baay'ee ulfaataa jechuudha. Kanaafuu jabaadhaa uummata jaalalaa fi uummata kabajamoo. Akkasuma immoo viidiyoo kiyaallee yoo ilaaltanii like share subscribe namni maatiinaaf hin taane immoo maatiinaaf ta'uu hin dagatinaa isiniin jedha. Kanaafuu akkasii jabaadhaa. Hojiin ijoollee biyya ambaa jirtu kanatti duudi isaan citaa oolaa kana qulqulleessaa ooltii. Girgiddaa isin argitan girgiddaan bareedu kun ifaan amma isin argitan kun hundi isaa qulqullaa'aa oolaa. Marti isaa jechuun laftiin qulqullaa'aa girgiddaan hin qulqullaa'aa. Maaliif osoo ammati hojii fixee teesseyyuu hojiin fixe yoo jetteen kanatti isin jette hundaa yoo fixe immoo girgiddaa amma agartu kana girgiddaa kana qulqulleessi isin jette argitan. Kabbaanno jechuudha. Yeroo garii amma nuti warri biyya amma jiru kun yeroo garii yoo namni afaan 2 yookiin afaan 3 nu dubbate daddafnee aarra baqa hin aarraa waan namaan jennu filannu baqa dafnee aaruu baay'ifne jechuudha. Yoo aarrillee baay'ee namatti waan namni jedhu miti maaliif namni waggaa 7-8 waggaa 5 kana honnoo ta'ee akkanatti damdamatii boota hana ga'ee baay'ee ulfaataadha.
kanaafuu hundi keessanuu obboleeyyantii yaa rabbiin of isiniif haa kennu isiniin jedha irra deebi'ee akkasuma obboleeyyantii dhiiraa biyyaan jirtaniifis obboleewwantii shamarranii biyya namaa jirtanillee rabbiin obsa isiniif haa kennu waan yaaddan mara rabbiin walitti isiniif haa qabu isiniin jedha. Akkasii galatooma like share gochuun dagatina inshallah yoo rab jedhe viidiyoo zana jedhe isin hojjedhee gadhiisuuf qophiidha jabaadha.